jira kalaas jala laatiin deema. Yeroo biraa wal garreeti. Mee Arifoo dubbisi. Oomii dubbisiisatis. Daraartu. Silaasillee dubbisuu waan fedhuuti. Akkaan kaas kabajuu silaa ilmoo teetanallee anumaa fitichaa singaattillee bareedaa ture. Akkuma kanaan dura halkan durbitetti ammallee yaani isaa waan takkanaaf hin godhan jechumaaf yaani uummata kana fiddee duba uummanni kun amma yaani yoo itti keessa jiraatte malee waan ta'uuti. Uummata Arabuma boora aanbira galabuutu mucaa yakkana na dhorkatee jennaan deemee sooradhuu jedhanii uummata na jala kaa'anii wajji dhufnaan inni gabbee uummata deemtaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtan nagayaa fayyaadha. Hundi keessanuu Oromooti qaqqaalii fayyanaa qabdanii. Warreen biyya alaa kan biyya keessaa kan waaqeffataa kan kiristaanaa hundi keessan fayya qabdu jirra alhamdulillah sigeenye. Akka maal qabatanii dhuftee jechuun keessan oolamu arraga deebi'ee dhufee akkuma beektan waan viidiyoon kanaan dura gadhiisa irratti agartanii turtanii Fahaamii tu hidhaa jira. Fahaamiin obboleessa keenya anaafillee ilma habooti. Akkuma agartan jaartiin isaatii wajjin wal dhabbiin jidduu dhuftee yeroo dheertuu amman durallee dubbifnee daraartuun galuu diddee daraartuutuuf jechuudha. Har'a jabaattu malee egaa namni as ba'ee waan dubbatu addaanillee fagoo jiraannu daraartuun shurxaa yookaan askara magaalaa tanaa itti fiddee mana hidhaa keessa jira. Maaltu tanaan ga'e jennee daraartuullee barbaannee dhabnee obboleessa isaallee yaammadhee of biraan jira. Meegaa Arifoon na cinatti argama obboleessa ummaa isaati. Ilma haboo isaaniiti. Irra guddaallee ta'u dura mi'aa fi jeetiin isa isii barbaadeetiin nabee waliin barbaanna jeetiin Arifoo yaammadhee mee Arifoon salaamtaa isiniin haajuu haasawaa keenyatti chiboota seenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu jirra alhamdulillahi isin raabannee jirra garuu kan hubachiises haaluma jireenya kana akkam isin jajjabaatanii nutis alhamdulillahi rabbii galanni haa ga'u. Kun warra nagaa walitti deebinee gaariittis hamtuu taatus nagaa walitti deebinee jirra. Akkuma isin quba qabdan irraan tanaa maaliif asitti argamtan jechuun keessa waan hafa hin qabne dachaa jechuudha. Ani dalagaadhaaf jechuu yeroodhaaf bootaa fagoon jira. Duraanumaa guyyaa 15 akkan ittiin dhufe jechuudha. Karaa asii kana jechuudha. Kanaafuu ani waan kana wanta karreellee raaquma qabu dachaasumaa bilbilee kana barnaan jee achumaaniin xawwaalii deemee giseen shabakaa banadhee seenu kunoo dubbiin dachaas naan jeesu dhugaadha. Kanarratti gaawwa dachaas abshir dhufeetiin waliin baasnaa jeenii gamtachaas dhufe garuu ammoo akkaan dhufeeniin ani ganama faamii biran dhayinii nuti anis saamaleedhaan dhufee kanaafuu daraartuu bilbileetuma daraartuun akkamitti itti wanni kun dhufee isii gaafannee achirraa waan daraartuun jettu gama keessan isiniif dhiyeessinaa gasuugaa turtii gaarii isin jedhu. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenyaa dhugaa dubbachuuf wal miidhaa jirra. Biyya tana keessatti akkuma agartan miidhaan jabaachaa jirti. Jaarsaa jaartiidhaan obboleeyyan wal miidhuun waa hedduu takkaatu Yaman keessaa deemaa jira. Rabbiin waa baraaru. Amma Fahaamii mana hidhaa keessa barbaadeen manni hidhaa hedduu jira. Amma hafuura harkannee jirra. Bakka inni itti hidhaa jiru baasuudhaaf walitti dhufnee naaf inni mariirra jirra jechuudha. Mari'annee an amma kanaan dura osoo niifiin Arifoo ofitti yaamin dura daraartuu barbaadeetiin dhabe. Bakkuma isiin jirtu bilbila sana jalaa kaasuutti. Meegaa bilbila ammaan tana itti dawwaluuf yaana waliin taanee jechuudha. Mee yoo niifiin nu jalaa kaafte nasiibaa carraa keenyaa dubbifnee waan isiin jettuus isiirraa barree kara isa baasaa irratti garagalla. Biyya tana keessa hidhaan hamtu. Duraanis akkuma agartan ilmoo irra darbiteeti deemti. Manguddummaan illee naaf inni dheeneeti viidiyoo keessatti harkuun dhabdan. Gaafannee nu diddi harka nu darbite. Achi as waluma jira wal quban qabnu jidduutti viidiyoo isaanii qabannee isin hin dhufne jechuudha. Har'a ammoo amma isiirra bilbilee waan isin jettu irraa barree gama baasuutti
achi dabarraa meegaa irratti dawwallaa nu caqasaa waan isin jettu walumaan barraa gama bilbila ayyaana meefii irratti dawwallaa. Irratti dawwalu jirra akkuma agartan nasiibasi keenya gaayoonii fi qaabdi. Qaabtee yoo nasiibaa. Hello. Hello. Salaam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Daraartuu kami nagaa? Nagaan fayyaadha jecha. Hayi. Si barbaannee si dhabna kaa eesuma baddee nu jedha. Numaan jiraan indatti maamtanii kana jidduu. Fayya qabdaati. Nagaa fayya qabdaa? Nagaan fayya wallahi alhamdulillah galata rabbiitti bu'e. Eessa jirta? Dalagaa jira. Bakka dalagaati? Hayi. Duuba bilbila maal galaan qabu? Bilbila yeroo meeqaan si deemaa ammaan dura amma nasii bakka hafte? Bilbila wanaamaatu kaasisuun jiru jettuu yoo. Hayi maali kaa rabshaan dillitu maali kaa rabshaa quba qabnaa jeeqomsa ati kaafte san amma abbaa mana keetii hiitee fi mana dalagaa ilmoo fudhattee rakuun san sirrii? Sirriidhaayi. Sirriillee ta'uu baatu garuu akkas sirrii ta'uu jira. Kan bal'inaa wajjaa sun hamaa rakkoo gabaree. Bal'inaa wajjaa soo maka amma abbaa mana keetii hiitee sumatti tolaati ilmoo fudhattee isa jalaa baqattee deemtee osoo inni mana hidhaa akkasin namatti fiddee shurtaa biyya tanaa tumsiistee. Wayiin asumsiise wayiin asumsiise uummanni gaafii dhufan malee biyya uummata isiif dura malee uummanni gaafumaa dhufe malee tunisaaf wayita ta'e. Ifi farka latti laatee dhawee amma oggaa sila asumaa itti fidee miiree isa. Ammayyaa gaafa dhageetiif fide malee isaa asuma finnee isiif uummata itti gabbee uummata uummanni sababatanii itti dhufan malee waa'ee xiyyaara itti hin dhufne yaanii naayita itti hin dubbanne maaliif nu ba'aadhaaf lamata deebi'an malee jalqaba mucaalaan gaafa dhageetiin inni mucaan amanuu dinaan isaanii wajjin dhufe. Askaraa hojii jechuudha. Duuba ati wanni goote nama nutis numa jirra nutis obboleeyyoo nama isaatii obboleessaa Arifoonis ni jira anillee numaan jira yoo na dabarteellee manguddoon biyyaallee numa jirti warri biyyaa kabiraa namalees numa jira maaliif waan kana hojjettee alagaaf jidduu na hiitan. Inni mucaan afannuu waan biraan akka haasofnaanii mucaan gaafa dhaqee naannaa fuudhaa deemu itti dhayine waliin itti dhayineeni. Waliin itti dhayinaan isaanii gabbee isaanitti taalee isaan namni sadiin dhufanii mucaa tokko keessaalee eegas booda deebi'anii uummanni wal dabalatanii haaree dhufan. Rakkoo isaa ta'u malee anaan qabatu. Durumaa jalqaba itti fiduun qabdu ture kaa osoo niif uummanni Oromoo jiru osoo Oromoon babal'oon jirtu amanguddoon hambaa jirtu. Nama hundatti ergeetiin gaafadhee mucaa hin kannuu naanjee waan biraan dhaabachuu eegallaanii mucuma hiyyaarraa fudhatee uummata wajjin itti dhufe. Amma duuba ni baafna isa kana amma gaasii wajjin malee hin taatu akkami? Ni baafna. Kaa mana hidhaarraa gabbaafneeti isin jiddu dubbannee isin jiddu ilaalla. Hidhaa ho'iin namni dheeraa qaabaa saafaa yoo dandeessan. Hayi maaliif hin dandeenye amma ati inni hidhamuun tun sirrifachiiftu? Sirrifachiistee. Akkami kanatti garaa jabaatteetuma kanatti ana rifachiiftu abbaa ilmoo teetii? Waan na godhee kanarraa hamtuudha. Duuba Arifoonis numa jira anis numaan jira kanaan dura maaliif nu lamate amma durallee sitti dhufneeti nu didde harka nu darbite. Waan naman ta'e nama biraatti illee himateetiin ture nama biraatti illee himateetiin ture sana amma jala biraatiin deema. Yeroo biraa wal garreeti? Mee Arifoo dubbisi oomii dubbisi isaatiis. Daraartuu silaasillee dubbisuu waan fedhuuti.
akkaan kaas kabajuun silaa ilmoo teetanallee anumaaf jechaa singaattillee bareedaa ture. Akkuma kanaan dura harka nu darbidetti ammallee yaani isaa waan takkanaaf hin godhan jechumaaf gaa yaani uummata kana fiddee duba uummanni kun amma yaani yoo itti keessa jiraatte malee waan ta'uuti. Uummata Arabuma boral ambira galabuutu mucaa yakkana na dhorkatee jennaan deemii furadhuu jedhanii uummata na jala kaayanii wajji dhufnaan inni gabbee uummata mucaa tokko keessaalee kan uummanni itti dabalanii kanas dhufee ilma kan nuti didee jennaan itti dabalamanii dhufanii wallolanii sabootan irratti isa fuudhuudhaaf yaalii godhaan inni didee wanna jee malee uummanni waa takkeessan goone waan inni na godhe kana duraas quba qabdaa waa hundaa quba qabdaa saniifuu dubbisuullee hin fadhullee jechuu kana dhugaadhaan dubbisuullee hin feetu ammoo waa hundaafuu wal agarree wajjin haasofna ta'isaa ammoo baasuu yoo dandeessan baasaa. Amma baasuu dandeessaniif kan osoo hin ta'in ati amma mee eessatti dhufneeti suma wajjin deena laaqismi isanii jiiti eessatti dhufna reemmati. Amma kadaraagaatti jira bakka ati sanuun gabaaree. Tu bika daragaatti dhufna waraabatti. Haa dhuftu. Waraabatti naannaa dhufa inshaallah yoo naamichi ayyaasa gaafadheetiin dhufa. Tamam kadaruri itti yaadiiti nuti amma kadaruri si agarreeti waan jiru hundaa'u si wajjin dubbanne akkasitti alaatullee akka itti sababnaan beektaa biyya kanatti nama hidheetu nama baasa namni kaan dhaqee nama baasuu hin danda'u. Atuu kana beektaa bakka kanatti yoo dandeessan deemaa baasaa jetta si galee. Abbaa mana keetiiti waan fedhallee yoo si godhe ilmi isin gidduu jiraate kalaas kan namni obseetummaa barkaa waan jirus wal mariitummaa dabarsaa. Ilmi inni beenaan duraanuu gaafate birin jiree qabachuu ture miidhe wayii darbii alatti. Qabachuu ture amma dhalaa itti darbee ilmoo sanuu isaan bira jirtu ilmoo sanuu agarsiisuu jedhanii ilmoo nama bira darbanii fi intarneet kaawwatiin deddeemu turani. Ilmoo manuma dheeyitee fuutee mi'a. Manuma dheeyitee guyyaa uummanni dura ta'eef gammalee ilmoo akka isaan kaa'an hin beeku mucaa dhabnaan mucaan agarsiisuu jinnaan hin itti fidee. Dubbuma namaatiin jetta malee kana kaawwaa dubbiin akkasii miti maal taate yoo mijaan agartee dheeyitee. Dubbii namaatiin kaayoo mucaa kana ijaan agartee fuudhuuf hin deemaa maarreen xiqqishoo hojii waamee kana daaditee suuraa namaa hunda irratti argi sayyoon fedhallee isin agarsiisuu hin danda'a. Waan ati galuu diddeef akkuma ati galtuuf siin jaa malee ammayya biraatiif hin teersanis. Lakki waan nan galuu deefii miti rakkoon qabu waayee kaakalaas walitti jechaan inshaallah dhibee biraati. Mana arabaatti qottuuti mana hidhaa ijaarsa kee dhiiftee hin godhini akkasii wajji baafnaa nama hidheen nama baasa. Hayyee rakkoon qabu kana. Tamaa hundaaf jallaa tamaa hundaafuu boroo lagarraan daruurii barduuf qabdammoo. Inshaallah rabbi isaa laafis wayyee. Eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya daraartuun nasiibaa amma dura barbaannee dhabne har'a nu jalaa kaafte meegaa barbaannee harkanne mucaa kana rabbii hidhaa irraa haa baasu du'aa'ii godhaafin isin hin jaasinilleeni hidhaan yamanamtuudha amma maallaqa guddaa fedhan hin beeka. Maallaqa fedhanis barbaannee baafna rakkoo miti meeqam jetta haadima. Akkasii inshaallah maallaqa hanga fedhallee fedhanii rakkoon qabu waanaatu baasaa maallaqa. Kanaafuu boruu inshaallah hidheena daraartuun dhufu baattus naaf jechaas gaa daruurii hidheena waan isaan jaalammoo. Akkuma karaa kanaan isin bira geenyu isiniif taaha inshaallah du'aa'ii godhaadhaa hordoftoota fi hojjettoota keenya hedduu isin jaalanna. Garuu isin irraa turuu kiyyaaf natti mufatinaadhaa haaluma jireenya biyya kanaatu isin irraa na dhabamsiise. Inshaallah kana booda bal'inaan walitti deebinee jirra hanga viidiyoo bareedduu Bainsa faamiidhaa isiniif qabannee isinii deebinu turtii gaarii isin jenna. Eegaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya alhamdulillah obboleessaatti sarkadhe waliin taanee tokko taanee hidhaarraa baafnee viidiyoo kanaan booda qabannee isin dhufnu inshaallah rabbiin nu haa milkeessu ga'a. Isaas rabbi kan nu haa baasu isin du'aa'ii teessanii nu cinaa dhadhaabbadhaa. Kanaan booda waan waliin irra geenye jidduutti ni haasofnaa ni laallaa waan juuman guddummaas jidduu gatteenya nama biraallee dabalachuun mala rabbii walitti haa deebisu rabbi walitti haa urgeessu tana qabannee isinii dhufne hanga viidiyoo biraa qabannee isinii dhufnu baay baay nagaan nuuf jiradha.